ወይ ፑፑዬ ወንዳ ወንድ ዋው የዛሬ እውነቴ ነው ወላሂ የዛሬ ከባዱ የዛሬ ነው። እውነቴ ነው ብላችሁ ወንዳ ወንድ እናት የወለደች ጀና ወንድማችን። እኔ እኮ ብሩኬን የማወደው አይሜም ብሩኬም ስለዚህ ነው በቃ ማለት ቆፍቶም ማለት ነው ወንድ ማለት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ዋው የዛሬ ከባድ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ወላሂ ብሩኬ መለቀስ ብቻ ነው የቀረብኝ፣ መለቀስ። ሀይሚዬ ምንድን ነው የሰራሽው ዛሬ? ኧረ የትናንትና ብድሩ የባሰ እጥፍ አደርጋ ነው የመለሰችው። እውነቴ ነው የሚላችሁ። አይ ምስኪን ፑፑዬ ወላሂ ወንድ ማለት እንደ ብሩኬ ነው። ወንዶች አንዳንዶቹ አላችሁ። እስኪ ከብሩኬ ተማሩ። ወላሂ እውነቴ ነው የሚላችሁ ከብሩኬ ነው እኮ ወላሂ ብሩኬን በቃ ማለት እኔ እንደ ወንድ አለ አይደለም ወንድ ሲሆነው ቆፍጣና እንደዚህ ስታሸግረው አብረን እንተኛለን ምንድነው ከምናምን ስትይ እንዴት ወንድ ማለት እንደዚህ ነው። ወንድ ማለት አላማን ሊያስተካክለው ብሎ ነው እንደዚህ እኮ እንጂ እነሱ አሁን መስተዳደር አይቆተው አይደለም። ብሩኬ ሀይሜ ግን አላማ አለ። ስለዚህ ወንድማችን በርታ ጎበዝ ጀና። ወላሂ ሀይሚቾም የኔ ብርቱ ሴት የኔ ኮረት ሴት እውነቴ ነው የሚላች የነሱ ሁለቶቹ ልጆች አሁን ከብሩኬና ከሀይሚ ተማሩ። እውነቴ ነው ሴቶቹ ራሱ ከሀይሚ ተማሩ። ዛሬ እናንተ የኔም ትምህርት ይሆናል። ጥሩ ትምህርት ነው ያስተማረችው የዛሬ። እውነቴ ነው የሚላችሁ ትምህርት ውሰዱ። አንዳንዶች የማይሆን ነገር ሄደን ወደቀን በኋላ አደጋ ላይ እንሆናለን። ግን ሰከን ብለን ረጋ ብለን ሁሉም ነገር ካሰብን ጥሩ ቦታ እንደርሳለን። እውነቴ ነው የሚላችሁ ዛሬ ያስተማሩ ሁላችሁም ትምህርት ለሱ ውሰዱ፣ ተማሩ። እውነቴ ነው የሚላችሁ ወላሂ የዛሬ ከባድ ነው። ከባድ እውነቴ ነው የሚላችሁ። እሷ ጠጋ ስትል እሱ ይሸሻል፣ ደግሞ ና ስትል የት ሄዳለሁ ይላል። እውነቴ ነው። ይገርማል። እሷ ያለችው ጠራችሁ አሁን እና አብረን ምሳ እንበላለን ብላ ነው የጠራችሁ። አብረን ምሳ እንበላለን ብላ ጠርታ እሱ ደግሞ እርቦኛል ብሎ ሮጦ ሲመጣ እሺ ሂጂ ላመጣ ነው ቁጭ በል ብላ ወደ ክላሱ ገባች ማለት ነው። እንዳያችሁ ነው ቪዲዮ። ከዛ እዛ ከባችና ፑፑዬ ያለች እና አንድ ጊዜ ያለች ሮጦ ሲሄደ ቁጭ ብላ አልጋ ላይ ተቀመጠች። እሱ ደግሞ በቃ ልበስና ወጥተን ወደ ውጭ እንበላለን ያለ ነው። እሱ አላዘጋጅም፣ ውሸቴ ነው። እኔ እራት አላዘጋጅም። ምሳ ስትል እራት አይደለም ምሳ ነው። ደግሞ እሱ በቃ አልዘጋጅሽ ከመሆነ ውጭ ወጥተን እንበላለን፣ ልብስሽን ቀይር እስካሁኑ ለምንድን ነው ብለው ይቆጣል። ወደ አልጋ ሲገባ ደግሞ ተነሽና ልብስሽን ቀይር ብለ ሲጨዋባት ድርቅ የሀይሜ ግግም አለች ዛሬ። እውነቴ ነው የምላቸው ይገርማል። ወላሂ እኔ አልከበድሽም እንዴ? እኔ እኮ ብዙ አላማ አለ ሰው ነኝ። እንደዚህ እኔ ጠንቅቀሽ ታውቃለሽ። እንደዚህ እንደ እኔ አይደርግም እንደዚህ አይነት። አንቺም ታውቃለሽ። እንዴት እንደዚህ ትላለሽ? አትፍርን እንዴ አንቺ ስላት ምን እኮ ሌላ ሰው አልጠየኩም አንተ ነው ትላለች። ሀይሚዬ መችሽ። እውነቴ ነው። ግን ብሩኬ በጣም ደንግጧል። ወላሂ በጣም ራሱ ፈረንኪ ነው ስትል ራሱ በጣም ደንግጧል። እውነቴ ነው የሚላችሁ እንዳያችሁ ነው እንግዲህ አኩማ አርገተኒ ሀይሜን አረጋ ወላሂ ከባዲ እረት ወጀተችው ከባዲ ፈረንኪ እረት ወጀተ ኮቱ ሚሳኛ ነጀተ ዋንቴ ኡፈና ቡልቲ አኩማ አርገተን ከነፈተ ብሩኬን ወገሉ ሜር ሚሳን ቤሌን ጅረናን ነው ጀነ ሶቤ ማለ ጀተ ጀናን እሺ በቃ ወያኬ ቀየሪቲ ባኔ ኛና ጀደ ሚሳን ጅረ ጀተ ነው ዋንተ ጀና ፊገኑ ፈ ቤሌን ጅረ
dhaqi fidii wayyaa qayyaradhuuti yoon kanaachi baanee nyaanna ka'ee wayyaa kee qayyaradhu jedhee eeshettee kilaasii ishee galtee sobdeechi teessee kaamera bakka lama gootetti saaloonii keessee eddee ciisa ishees keessee jechuudha. Yoo kottu jettee puppuu jettee waamtu naqee kottu irrabna jette irrabna jette ishenitti sitti inni baqata ishenitti sitti inni baqata wallahi tokko se waqeelaa yoo argitu ta'e xarafarra gaheera kun ilaala dhugaa rabbi ila viidiyoo irra ilaalee wallahi garaan kana dhukkube egaa kolfa maanna dhukkube dhugaa naan eeyyamamu otoo naa eeyyamata ta'e silaa hosaan akkas ol tagga'anii sinii fidaa jechuudha. Amma wantaan tiniin guunnee fi seeran guunneef akkatti fiduun qabu kanaaf akka suuraa sinii fida yeroo hunda wallahi kolfee garaan dhukkube jechuudha. Maal rakkina qaba jettee itti isheen akkasitti qabachuudhattu ofirraa ishee darbataa jechuudha. Taa'ee gisee tokko wallahi haayiliitiin ishee darbateeyyuu ishee dhukkubuun abu qaqqabdee maana darbataa jettee jechuudha. Aaree sukkarri kiiloo ka'eera. Alaamaan qabaa wanta ta'eefi waan akkasii keessa akka galles waan akkasii akka anaan alaamaan kee waan ati barbaadde naa galaa jira. Garuu immoo annama akkasii miti na beektaa. Kanaafi baay'ee gana kan assaabeeru jira. Assaabii koo karoora koo amman galbaan gaadhu waan akkasii keessan galu bareechitee na beektaa jedhee jechuudha. Dhugaa otoo dhiira tokko ta'e wallahi dhugaa sirriitti miti hin danda'u jechuudha. Washeen akkasitti sittee qaqqabdee akkas gootee kootu rafna maa nama biraa gaafadhee washeen jettu otoo dhiira tokko ta'e sannaftee sanafii keessa galtii jechuudha. Burukeetii wallahi ani yeroo hunda kana ni argu. Nama kaawoo qabu, nama alaamaa qabu. Alaamitti isaa gaafa guuttate immoo tidaarii isaatti galuu barbaada malee akka kanaan liqisiisamuu barbaadu jechuudha. Burukee yoo argitu ta'e yeroo hunda wallahi gariin amma namoonni akka inni waa dubartii wajjiniin liqisiisamuu godhanii warri haasa'an jiru gizee baay'ee jechuudha. Garuu burukeen nama akkasii miti ibbatti. Burukeen dhugaa rabbi kan akka burukee kana ani otoo viidiyoo kanarraa barataniyyuu waan burukeen har'a hojjete kana toorraa baratte dhiirri bareedaadha. Of danda'u of ashannafuudha. Dhugaa rabbi gizee ammaaf tokko ta'e yoona kana silaa waa biraa keessa galtee jechuudha dhiirri jechuudha. Dhugaa saditti ma wallahi waa haimeen akka kanatti kottu rafnattee golatti waamtee akka kanaa qaqqabdee akkas jettu kana dhiirri waa biraa keessa galtee ariifattee jechuudha. Kanaafuu burukee irratti murtii fudhattu jedhee yaada warri dhiiraas. Haimeenis immoo waan kana nan agarsiisuufidha. Gizee baay'ee waan baay'ee keessa galtanii karoora keessan karaa tambistanii ofii keessanis karaa taftu. Yeroo tokko immoo uffannaa bultii kanaan qullaa ishee kana uffannaa ittiin gadi baatu laaltanii qalbii keessan simbadu jira. Dhiirri baay'eenis dubartiin baay'eenis jette garuu an akkasii miti. Alaamaa keessan booruu yaada. Timirtii sinii ta'a jedheeni. Burukee asumarraan burukeen akka maal ta'ee irraa hubattu jedheen kana hojjedha kan isheen jettee dabarsite jechuudha duratti. Dhuguma barumsa dubartiin illee isheerraa fudhadha. Dhugaa rabbi isinitti hima wallahi kaawoo keessan karoora keessan waan daqiiqaa tokkoof karaatti nambisiina. Dhugaa rabbi wallahi han kabajee han obsa godhate kabaja qaba obsas qabaate jechuudha. Bakka yaadeenuma gahaa jechuudha. Akkas waanuma hin taane bakka hin taanetti kufee ofillee rakkisee namallee rakkisuurra akka kanaatti of eeganii of kabajuun jechuudha. Dhugaa rabbi wallahi baay'ee tokko farankiyarra waan baay'ee irraa baradhee jechuudha. Waan baay'ee illee hubadhee jechuudha. Dhugaa rabbi wallahi barnoota baay'ee namaa ta'a. Barnoota baay'ee dhugaa rabbi dhugaan sinitti waan baay'ee viidiyoo sana argitu jedhee si yaada. Waan barumsa qabudha. Dhugaa rabbi baay'ee tokkotti burukeen ani washeen akkasitti itti sissixxee alxee gudeeda isaa lamaan jidduu galtee ani maalii rafna nama biraan gaafannee sumaan hin gaafadhee washeen akkasaatu ofirraa ishee darbataa ofirraa micciree qatee sireetti ishee darbataa. Baay'ee tokko dhugaa rabbii maaliif alaamaa akka qabu akka adabamee guddisame asumarratti hubattu jedhee yaada. Maal akka ta'e dhugaa rabbii yeroo tokko inni dubartii ariyaa dubartii akkas godhaa jedhanii liibii irraa waan baay'ee odeessu jechuudha. Garuu immoo burukeen nama akkasii miti ibbatti. Kunoo raagaa kana irratti argitu jedhee yaada. Gizee haimeen akka kanatti uffannaa bultii uffattee kottu rafna jettee akka kanaa sarakkistu gola keessatti ofirraa ishee darbatee ati illee yutu ati hin qaanoftu gizee miti amma waan kana waan keessa galuunaan hanati jettu waan ati yaadde ani
nama dhabarna yaada naa galaa jira waan ta'e assaabdee jirtu jedhe. Ani immoo nama akkasii miti na beektaa jedhe. Nan beektu ati jedhee jechuudha deebiseefi jechuudha. Sa'aatii kana keessa galuu siin qabu nama akkasiis miti. Ani buzuu waan baay'ee ganaatu na eeggata fuuldura kottoota ta'e sa'aatii kanatti kana keessa galuu hin qabu jedheeti achi ofirraa ishee daddarbatee jechuudha. Aaree jechuudha wallaahi idduma barankii ta'uu itti himtuyyuu aarii baqa naasuunis aariinis irraan galle jechuudha gaarabbii barankiidha itti himte. Kanaafuu barumsa fudhadhaa isiniin jedha viidiyoon akkasumatti dhaabbate nagaan naa tura barumsa har'aa dhugaa